raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa karaa marsariitii independent.org torbanitti yeroo lama kan isiniif dhiyaatu amma jalqaba. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Kun sagantaa tamsaasa kallattii raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa dilbata waxabajjii bultii 9 bara 2019ti. Hordoftootaaf dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaallatamoo ashama. Kan isa yoo ifate hanxiiqii dhugaasaatii muummeffannaan sagantaa keenya guyyaa har'aas dubbii tibbana miseensonni waraana bilisummaa Oromoo lakkoobsaan 75 ga'an moonaa qabsoo bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa lakkisuun mootummaa koloneeffataa Impaayera Itiyoophiyaa Koloneel Abiyyiin durfamutti harka kennatanii galan jedhamuun marsaalee hawaasummaa fi sabquunnamtiilee biyya keessaaf biyya alaa garaagaraan dhiyaataa jiru qorannee dhugaasaa adda baafatuuf gara hooggana waraana bilisummaa Oromoo konyaa Gujii Lixaa bakka miseensonni waraana bilisummaa Oromoo lakkoofsaan 75 ga'an jalaa ba'anii galan yookaan keessaa baafatan jedhametti kallattiin bilbiluun odeeffannoo guutuu arganne kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Dabalataanis tibba kana honoota konyaa Gujii Ba'aa fi Gujii Lixaa akkasumas magaalota konyaa Booranaa muraasa keessaa Oromoonni hiriira ba'uudhaan waraana bilisummaa Oromoo wooboof adda bilisummaa Oromoo balaaleffatan jedhamee miidiyaalee hawaasummaa garaagaraa fi sabquunnamtiilee mootummaa akkasumas biyyoota ambaa garaagaraa keessa taa'uudhaan mootummaa Impaayera Itiyoophiyaa Koloneel Abiyyiin tumsaa jiraniin awweenfamaa jiru adda baafatuuf gara konyaa Gujii Lixaa magaalaa Nageellee Booranaatti bilbiluun eenyutu hiriira ba'e eenyutis baase dhuguma uummanni Oromoo kibba Oromiyaadhaa hiriira ba'uudhaan waraana bilisummaa Oromoo dhiyeeffatee mootummaa koloneeffataa Impaayera Itiyoophiyaa yeroo ammaatti Koloneel Abiyyiin hoogganamu faarseeraa gaaffiilee jedhaniif kan kana fakkaatan kaasuudhaan Oromticha magaalaa Nageellee waliin turtii qabaannes kan isin biraan geenyu ta'a. Gara maa'essaattis duguuggaa sanyii qindaawaa kibba Oromiyaa lixa Oromiyaa giddugaleessa Oromiyaa keessatti raayyaa ittisa koloneeffataa Impaayera Itiyoophiyaan ilmaan Oromoo irratti raawwataa jiruu fi gochaalee ammeenyaa barattoota Oromoo yuunivarsiitiilee Impaayera Itiyoophiyaa garaagaraa keessatti barataa jiran irratti poolisoota mootummaa koloneeffataa Impaayera Itiyoophiyaa fi barattoota mootummaa koloneeffataa Impaayera Itiyoophiyaa fi bulchitoota naannoon barataa Oromoo irratti ijaaramaniin miidhaa barataa Oromoo irra ga'aa jiru ilaalchifnes odeeffannoolee gaggabaaboo harkaa qabnus kan isin biraan geenyu ta'a. Turtiin keessan haga dhumaatti nu faana haa ta'uuf kan isin hawwatu hanxiiqii dhugaasaaf gulaalaa suur sagalee mo'aabuu baatii amma kallattumaan muuziqaa ce'umsaa kana booda hooggana waraana bilisummaa Oromoo zoonii Gujii Lixaa waliin wal isin barsiisuun marii isaan waliin taasifnetti taakkinaa. Turtiin keessan haga dhumaatti nu faana haa ta'uun ammas afeerraa keenya. Maqaa keessaniif ga'ee hojii keessanii kaasaatii dhaggeeffattoota keenyaan wal sin barsiifnee gara maree keenyaatti seennaa. Maqaan Rabbirraa Bilisummaa jedhama. Hoogganaa waraana bilisummaa Oromoo konyaa Gujii Lixaati. Ayyee ulfaadhaa jaalala Rabbirraa egaa kan tibba kana dhaga'amaa jiru miseensonni waraana bilisummaa Oromoodhaa lakkoofsaan 70 ol ta'anii karaa nagaa qabsaa'uudhaaf yookaan waamicha godhamaa jiru akkasumas jijjiiramaa dhufe jedhamu kanatti amananiitu galanii jedhameetu haasa'amaa jira. Mee dubbiin kun agam dhugaadha? Miseensonni waraana bilisummaa Oromoo qabsoo kana gananii galan jiru akkuma jedhamaa jiru kana. Lakki kun olola diinaati. Waraanni keenya ka godina kanaa hagale tokkolleen hin jiru. Akkuma beekamutti mootummaan garboonfataa Impaayera Itiyoophiyaa haga ammaatti hololuma malee wanta dhugaa irratti hundaa'e qabatamaa
waan ifaa uummatatti akka gadi baasee dubbateen beeku. Akkuma beekamutti godina kana keessatti rakkoowwan hawaasaa bal'aa kan isaan irraa turan mana gubuudhaan nama ajjeesuudhaan uummata ka qotatu qotii dhooganii ka bocatu bocii dhooganii ka tiffatu loon tiffata dhooganii uummata akkuma jirutti baqatee waraana bilisummaa Oromoo jalatti akka lubbuu baraaruuf dachaa turani. Waraanni isaan gale jedhanii olola miidiyaa irratti oofaa turani. Waraana bilisummaa Oromootii miti nama kaayoo beekuu miti nama heera beekuu miti nama seera beekuu miti. Warri kun ammoo warra jalqaba akkas muratanii dhufan adoon ta'in warroota isaan baqatanii lubbuuf gara kana dhufan warra kaan sossobanii waadaa sobaa galanii fi akkana goona ammaan duuba isin tullu koottaa galaa jedhaniini warra duraan nutti baqate nama 12 santi deebee. Achi keessa ammoo warroonni isaan shira tibbatanii akka waraana bilisummaa Oromootti deebisan nama lama qofa jira. Namni lamaan sulleen miseensa malee waraana bilisummaa Oromootii miti. Miseensa bilisummaa Oromooti. Namni sulleen ammoo kaduruu uummata keessatti nu hojjetaa ture. Warra santi ammoo haala kan dadhabee jennaan akka durii uummata keessa akka barbaadan deemanii hojjechuu waa hin dandeenyeefi. Warri sun namni lama nama morkataa goobana sassaabee jedhamu fi gumii bokko nama jedhamu. Nama san lamaanti isaan faana galee alatti waraanni bilisummaa Oromoo kagale tokkollee hin jiru. Karaan nagaa isaan jedhan sun waraanni bilisummaa Oromoo dhalli boruulle galuu hin danda'u. Karaan nagaa isaan sun karaa nagaa isa sirrii adoon ta'in kakaayoo adda bilisummaa Oromoo sharaf, kaheera adda bilisummaa Oromoo sharaf, kasagantaa safaallis, kaayoo qaalii kuunnoo, akaakoti ta'en, abuuboti ta'en, abbootiin ta'en irratti dhumataa turan. Qabeekaan irratti du'aa ture. Abbaan dureessi karratti du'aa ture. Abbaan qabeenya katti dhabaa ture. Kaayoo adda bilisummaa Oromoo ka uummata Oromoo garbummaa irraa baasuuf irratti hojjetaa ture. Sharafa waan ta'eef waraanni bilisummaa Oromoo yoomiyyuu haga hiree murteeffannaa biyya fi walabummaaf bilisummaa Oromiyaa galmaangee ajjeechaa reebicha saamichi gochoowwan suukanneessaa kadhala namaa irratti raawwachuun mara kasaan raawwachiisan sun haga dhaabaatti waraanni bilisummaa Oromoo kagalu tokkollee hin jiru. Ammallee hin galle ammaachillee hin galu. Egaa akkuma isin amma kaaftan Oromoonni konyaalee Gujii Baaf Lixaa keessa jiran dararaa loltoota mootummaa kunuunfataa Impaayera Itiyoophiyaa kunneen abiyyiin irratti raawwatamuun yeroo garaagaraatti gara bosonaatti baqataa akka turan akkasumas ammoo warri baqatan kun gara Obootti baqatanii Oboon immoo golgaa ta'aa fi akka jiru jiraattonnummaanuu yeroo garaagaraatti reediyoo walabummaa Oromiyaaf ibsaa turan. Haa ta'uti isa ammaa irratti kan isin gaafatuu barbaadu akkan odeeffannoo qabutti. Bakka amma miseensota waraana bilisummaa Oromootu galee jedhaman kana keessatti namni waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabu namni jabaan tokko wareegame odeeffannoo jedhuun qaba. Meesa kana nu qulleessaa namni bakka sanitti wareegame jira. Iddoon kunoo eessa jedhama konyaa Gujii Lixaa keessaa? Konyaa Gujii Lixaa aanaa Duddaawwaa ganda Burqituu jedhamutti jaala kennaan nama cimaa nama wareegame hedduu kaffalee qabsoo uummata Oromoo gaggeessaa ture jaalleellisaa sabaan nama jedhamu nurraa wareegame. Inni kun ammoo kan isa wareege warroota miseensa adda bilisummaa Oromoo ka ta'an ka amma gananii galani ka warroota baqate waliin diinni dammaqsee waadaa sobaa galee fi gowwoomsee galchi kanatti shira irratti xaxuudhaan warra hidhataa gandaan itti erganii nuti kanaaf hin baane isin ajjeesuuf hin baane nu ka baaneef waraana mootummaa garboonfataa Impaayera Itiyoophiyaa kan Koloneel Abiyyi Lammaa Magarsaatiin hoogganamuuf baane isin lollu isin Oromoodha nuti Oromoodha dhiiga tokko jedhee adoo jaalli keenya kun isaan ibsa jiru warri kun ammoo bifa diinummaatiin dhufanii wareeganii deemanii jechuudha. Jaalalisaa kan wareegame isin jettan kana kan wareege milishaadha moo warra amma waraana bilisummaa Oromoo boogane galaa jiru kana? Warra amma gali kanattu hidhataa gandaa itti waamee bakka inni jirutti geessanii akka inni rukutaasisanii jechuudha. Kan itti waame warra amma gali kana ka ammoo rukute hidhataa gandaati. Adumaa inni itti waaku, adumaa inni adoo ajjeesuu danda'u, adoo rukutuu danda'u, itti aanummaa quuqama waraanni bilisummaa Oromoo duraanuu barsiise. Kaaddi bilisummaa Oromoo aantummaa uummata isiitiif akka inni qabu barnoota irratti baratee heera irratti baratee waan gadi ba'eef jaalli keenya ammoo an uummata keenya ni ajjeesu. Yoo barbaadan na ajjeesa sanii alatti an kabayeef isinii muti nu isinii qabsaa'u jirra isiniif qorraan dhumachuu jirra isiniif beelaan dhumachuu jirra mootummaan garboonfataan akka isin ijjeenneef isinii dhaabbachuu jirra saamicha lafa teessaniif isinirraa ittisuuf dhaabachuu jirra mana isin gubatu akka hin gubanneef dhaabachuu jirra isiniifuu qabsaa'u jirra isin yoo an ajjeettan male jedhee adumaa inni qawwee lafa godhee itti waakuu ajjeesanii jechuudha akkas jirti akkaataan du'asaa.
Hayyeegaa mee ammoo qabxii kan biraan kaasa yeroo garaagaraatti nyaatni harka loofatee galuudhaan waraana bilisummaa Oromoo afaan wal deebisee mooraa qabsoo Oromoodhaa diiguutti yeroo itti milkaa'es jira. Yeroo waraanni bilisummaa Oromoo fi addi bilisummaa Oromoos irra aane jira. Egaa gufuu fi gaaga'ama guddaa keessa darbee sadarkaa ammaa kanarra ga'eera waraanni bilisummaa Oromoo oboon ammas ammoo humnaan cabsuu waan dadhabaniif mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo kan amma waraanni bilisummaa Oromoo oboon harkaa qabu kana. Bifa garaagaraan seenanii waraanuma kana wal afaan deebisuudhaaf carraaqqii guddaatti jiru jedhama. Kan amma jaalalisaa irratti teessammoo bifuma sana waan qabu fakkaata. Diinni akka lo'eessin hin seenne godhuudhaaf rakkooleen kanaan dura qabsoo bilisummaa Oromoo seenanii diigumsa fidan sun deebi'anii akka hin dhalanneef woboon agam irratti hojjetaa jira. Inni kun sirriidha. Haga qabsoon uummata Oromoo waraana bilisummaa Oromoo hundaa irraa kaasee waraana gama lolaatiin takkuma diinni cabseen beeku. Tooftaalee gara garaatiin diina keessatti bituudhaan maallaqaan bitanii shira adda addaa irratti xaxanii hagammaa qabsoo adda bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromoo diigaa turan jechuudha. Karaa nagayaatiin seenaa eega jedhameen asitti waraana bilisummaa Oromoo wal dhabsiisuu walitti buusuun akka jeequmsa godhamu wanti godhamin hin jiru. Haqa har'aatti ammoo waraanni bilisummaa Oromoo ciminaan dura dhaabbachuun qaawwa isaa hunda cufachuun sadarkaa ammaa kanarra gahee jira jechuudha. Kun jabina waraana bilisummaa Oromooti. Ammallee ammoo addi bilisummaa Oromoo karaa kana hunda cufuuf qophiidha. Haa ta'u ammoo loote galtuun numa jirti. Hadhallee borulluun numa jirti. Shira isaanii kana muuxannoo waan itti qabuuf gama waraanaatiin guddoo shakkii hin qabnu. Waraanni bilisummaa Oromoo gama kanarratti qarummaa cimaa waan qabuuf asiin duratti waan keessa dabre muuxannoo dabrerraa waan baay'ee baratara waan jedheef isarra shakkii hin qabnu. Ammoo gama amma isaa ittiin seenuudhaaf karaa qaawatiin argatan jennee nuti yaadnu keessa uummata qubtii isaarraa buqqisanii qonna isaarraa buqqisanii daldala isaarraa buqqisanii bocaa irraa buqqisanii gara keenya dhufe kana diina karaa kana seensisuudhaan yaalii godha jiru. Addi bilisummaa Oromoo fi waraanni bilisummaa Oromoo illee kana beekee hubatee ittisa karaa kamiinuu cufatee godhu jira. Qorqoree sakatta'ee ammaan duubatti is keessaa baasu jira. Dhibbaa dhibbatti ittiin milkaa'ulleef akka isaan hin jirre kun ifa waan ta'eef sirriitti irratti hojjechuu jira. Tole egaa akkuma sinus lakaaftanii turtan waraanni bilisummaa Oromoo oboon kan inni qabsaa tureef ammas qabsaa jiru kan inni aarsaa baasaa tureef ammas baasaa jiru biyya Oromoo koloneeffattoota mootota Abashaan dhuunfatamtee walaboomsuu uummata Oromoo bilisoomsuuf mootummaa birmaduu dhaabbatu akka ta'edha kanan afaan keessanirraa hubadhe. Egaa isa kan ammoo galmaan ga'uuf tumsi uummataa baay'ee barbaachisaadha. Keessumaa amma kibbaaf lixa Oromiyaa keessatti oboon uummatarraa deeggarsa guddaa qaba. Haa ta'uti dhiibbaa guddaatu irratti gaggeeffamaa jira. Akkuma isin jettan akka hin qotanne isammoo ga'e akka makaranni taasisaa jira. Gargaarsi oboodhaamonni guddaan uummata gaaga'amni kun yoo akkasitti uummata irratti jabaate dinagdeedhaan oboon miidhamu yoo dinagdeedhaan oboon miidhame yoo bor qabsoo deemaa jirtaniif kana gufachiisuu danda'a sodaa jettan qabdu isa kanarraa nuufoo waan hojjetamaa jiru jira laata? Sirriidha. Kan gargaaraa ture kan qawwee nubbitu kan nyaachisu waan jira duudii kan godhu uummata Oromoo bal'aadha. Wanni nuti irraan jiraachaa jirru. Mootummaan garboonfataan impara Itoophiyaa kana beekee uummata keenyaa barbadeessuun akka isaa hin qotanne, akka isaa hin bocan, akka isaa hin galanne godhanii nurratti duulaa jiru. Haa ta'u ammoo kun kan duuba nu deebisuu miti jechuudha. Waraana bilisummaa Oromoo kamiyyuu. Gaafuma jalqaba bahu waraana bilisummaa Oromoo uummanni isaa diinaan waan dhuunfatameef garbummaa jala waan jiruuf bobaa diinaa jala waan jiruuf deeggarsa godhuu fi akka hin dandeenye beekaa. Ka deeggaru ammoo diinni ajjeesuu hidhuu qabeenya isaa jalaa baadeessuu kana hundumaa karoorfatee waan jiruuf uummanni Oromoo ammallee kanumarraan darbee osoo diinaaf gadi hin jedhiin haga ammaa nu bira dhaabbachuu jira. Isa kana waan beeku waraanni bilisummaa Oromoo gaafuma jalqaba gara qabsootti galuuyyuu uummata bal'aarraa abdiin qabu gaafa jedhu ammoo uummati bal'aan waraana bilisummaa Oromoo in jibba jechuu adoon ta'in uummati Oromoo aduma waraana isaa jaalatu diini waan addaan kutuuf hiddaa muka bineensa ammoo bosona ka Oromiyaa keessa jiru Oromiyaan badhaatudha. Bineensa hedduu qabdi. Mukoota nyaataan hedduu qabdi. Yooma uummata keenya ikoonoomii isaa gadi bu'ee dhabameeyyuu kan nuti nyaannee Oromiyaa bilisoomsinu waan guutudha. Hagana hin jedhamu lakkaa'amee hin fixamu kana waan ta'eef sodaa gama sanii tokkooyyuu hin qabnu hamilee murannoon keenya kana yoo uummata Oromoo nurraa ittisanillee qabeenya nuti fayyadamnu akka filannootti kan dura lafa kaa'atee jiru muka bosona bineensota nyaataman hundumaa hidda mukaa kanatti fayyadamnee bilisoomsina waan jedheef sodaa tokkollee hin qabnu. Wanni ammoo ikoonomiidhaan sodaachisee qabsoo uummata Oromoo maayikiroo sekondii tokkoof duuba deemu tokkollee hin jiru.
Tole egaa ulfaadhaa gaaffii kanarraa guddoon fagaanneen kaasa bara 1992 keessa bara mootummaa ce'umsaatti adda bilisummaa Oromoo seene jalqaba waa'ee nagaadhaa dubbataniitu erga waraanni mooraatti seene booda waraana bilisummaa Oromoo obbo kaambii seene kaambii keessatti ka'afe alatti hooggantootas warra kaan mana hidhaatti warra kaan ammoo obbaasaniitu adda bilisummaa Oromoo guutuutti hundeensaa akka buqqee baduuf tattaaffii godhameen egaa akkuma ta'eefuu kaan alatti baqatee kaan bosonatti baqatee ka biyya keessa jiru immoo irra jireessi obba'eetu deebi'ee ijaaramee sadarkaa kanarra ga'e ammas ammoo kan Koloneel Abiyyi hojjetaa jiru sanumaan wal fakkaata wobbo bosonatti adamsuu keemikaal wiippensii akkasumas summii samiirraa xayyaaraan itti gadi roobsuun uummatas oboos qabeenya uumamaas obbaasaa jiran haalli kun tarii yoo jabaatee itti fufee akka bara 1992 sana woboo dhabamsiisuu yookaan ammoo hooggansuma dhiibanii biyya keessaa baasuutti waan milkaa'ansinitti fakkaata humna amma qabdan kanaan sana dura dhaabbatuudhaaf murannoo yookaan ga'umsa attamii yookaan abdii attamii qabdu. Inni kun akkuma jette sirriidha. Diinni waan hin godhin qabu mootummaan Habashaa qabeenya uummata Oromoo saamuuf jecha lubbuuwwan qaqqaalii uummata Oromoo waan godhin hin qabu. Waan addunyaa irratti dhoowwamaa ta'e kaseera idil addunyaa dhimma itti bahuudhaan uummata keenya burjaajessaa jira. Haa ta'u ammoo akka bara 1991tti dhiibanii uummata Oromoo keessaa baasu jechuun hin danda'amu yeroo ammaa kanatti. Tokkoffaa haalli yeroo sanii uummati Oromoo akka kanatti woboodhaan walitti maxaqee walitti baqee heeraaf seera baratee kaayoo adda bilisummaa Oromoo baratee kana hubatee hin jiru. Dammaqiinsi uummata gadi bu'aadha. Teekinooloojiinis gadi bu'aadha. Barnootaanis gadi bu'aadha. Yeroo santi uummati Oromoo adda bilisummaa Oromoo maan akka inni ta'e eenyuuf akka inni bahe maaliif akka inni qabsaa'e maaliif akka inni qabsaa'u jiru baay'een isaanii hin beekanu jechuudha. Yeroo ammaa sana ammoo ilmeen xiqqoon harma hootuuyyuu harma haadhaa osoo hootuu waan kaayoo adda bilisummaa Oromoo beektee jirti jechuudha. Ijoollee xixiqqoo harma hooturraa kaasee haga jaarsaatti kaayoo adda bilisummaa Oromooti sammuun isaa dhibbatti waan itti cuubameef waraanni garboonfataan Koloneel Abiyyi kan impara Itoophiyaa yoo waan fedheen gadi dhufe kan itti milkaa'u yoo uummata Oromoo lafa kanarraa fixee dhabamsiisee jechuudha. Kanaan alatti ammoo haga uummata Oromoo tokko jiru dhiiree baasu jechuun waan hin danda'amne waan hin yaadamne. Yookuun dhumatu kama hafetti dabra yookuun dhumatu kama hafetti dabra yeroo ammaatti uummata Oromoo hundi isaayyuu dhumannee haga badnu asirratti mootummaa Habashaa jalatti buluu hin dandeenye haga ammaa saamamnee jirra mannu gubatee jira abadan yoo mootummaan kun kufeen alatti haga dhumanne tokko hanne yookaan ammoo guutumaa guututti duguuggaan sanyii nurra raawwatame eegaluuti lafarraa banneen duubatti qabeenyi keenya kasiin duraan saamamaa turan na saamamatan jedhee uummati Oromoo hundumaa kutannoo murannoo waan nu biraan jiruuf nuti gargaaraa kanarraa shakkii tokko illee qabnu kun ittillee milkaa'uu hin danda'an. Ayyee meedhuma irratti dhaamsa waliigalaa yookaan waan dubbatu barbaadan uummata Oromoon gaadhaatii harma irratti obbaafna. Wanna uummata Oromootiif dhaamu uummata Oromoo aga bara Minilik cabseerraa kaasee qabeenya biyya isaatti fayyadamee beeku qabeenya kanatti fayyadamuudhaaf uummata Oromoo guyyaa guyyaan ajjeesu jira maatii uummata Oromoo dubbata. Yoni dubbatu qabeenya kee kasaamamuuf ma dubbatu warqii yoo qotanne maan si galchi daaba yoo baafanne maan si galchi santalamii yoo baafanne maan si galchi jedhanii wanni guyyaa guyyaan ajjeesanuuf waan biraatii moti qabeenya albuuda biyya jalaa kana saamuuf qabeenya lafaa kanarra saamuuf uummata Oromoo kuun du'uu qaba kuun ajjeefamuu qaba kuun hidhamuu qaba kuun biyyarraa baffamuu qaba jechuudha. Isa kanaaf kan guyyaa guyyaan kan du'amaa jiru qabeenyi duraan qotataa turan qabeenyi duraan ittiin badhaadhaa turan. Fakkeenyaaf qonnaa gujii kana yoo fudhanne godina gujii bahaa keessatti qanxicha laga weshoo lafa jedhamu haga mootummaan garboonfatan Minikirraa kaasii qotachaa turan. Isa kana ammoo uummata abadan amman duuban qotattanu jedheeni murannoodhaan ka'ee uummata bal'aa qeerroo bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromoo wal qabatanii qabeenya fi dhoowwatanii wareega hedduu kaffalanii asiin baanii jiran. Amma ammoo injifannoo guddoo godhanii cufaa godhatanii qabeenya sun lafa taa'uuf jira. Gaafa bilisoomne qotanna jedhanii ejjannoodhaan dura dhaabbachuu jiran. Qabeenya wareegamatti kaffalee amma asiin bahe kana ka qabeenya dubbiin saamamaa ture. Kasaan loltuu fiitiin aangoo tuffachuudhaaf loltuu fi coofaaf meeshaa gurguddaa uummata ittiin dhabamsiisaniif qabeenya uummataa ittiin dhabamsiisan qofa ittiin kabitatan ka uummata ammoo misooma tokkoyyuu irraa arganne ka ammoo summii adda addaatiin yeroo ammoo warshaa sanii baasan ilmaan dhalatu naaf horiin dhalatu naaf kuun ila baqee dhalata kuun naafee dhalata wareegam kana duudii kaffalanii sana hunda dhaabsanii jiran. Ammaan duuba ammoo uummata Oromoo murannoo itti fufee keemikaala albuuda baasanuutiin akka horii isaa bal'aan ta'een akka nama isaa bal'aan ta'een akka naaf hin dhalanne akkuma amma dhaabsine kanaan
wal gargaarree tokko teenee qeerroo bilisummaa Oromoo, uummata Oromoo, abbootii gadaa, abbootii amantaa qaamni jiru kamiyyuu irratti hirmaatee isa kana ammoo xumura akkatti goonu dhaamsa uummata Oromootiif nan dabarsa. Egaan hordoftootaaf dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo kan amma dhaga'aa jirtan kun sagantaa tamsaasa kallattii raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa dilbata waxabajjii bultii 9 bara 2019ti. Dhimma waraanni bilisummaa Oromoo lakkoofsaan 75 ga'u zoonii kibbaa keessaa baafatuun mootummaa kunuunfataa Impaayera Itoophiyaatti harka kennate jedhamuun tibba kan awweenfamaa jiru irratti turtii hooggana waraana bilisummaa Oromoo zoonii Gujii Lixaa keessa sossa'uu waliin taasifne isin biraan ga'aa akka turreedha. Kanatti aansuudhaan ammoo tibba kana hiriirri kibba Oromiyaa keessatti OBO fi ABO balaaleffatuun geggeeffamaa jira jedhamuun olola awweenfamaa jiru irratti turtii Oromticha magaala Nageellee Booranaa waliin taasifne kan isin dhageessifnu ta'a. Ammas turtiin keessan haga dhumaatti nu faana ta'uun afeerraa keenya. Godina Gujii Lixaadhaa magaalaa Nageellee Booranaa keessatti sanbata duraa kana uummata hiriira baasaniitu akka waan uummanni OBO fi ABO balaaleffatee fakkeessaa oolanii jedhama. Mee qaamni hiriira ba'e kun dhuguma qaama hawaasa Oromooti moo dabballoota? Mee haala waliigalaati bakkas jirta uummata Oromoof ibsi. Lakkoofsanii godina Gujii bahaa magaalaa Nageelleeti. Uummanni hiriira ba'e uummata Oromoo kaabinootaa fi bulchiinsa godina Gujii bahaa Oromoo dabalatee isaa fi garee harcaatota Habashaa uummata Oromoo irraa warra shakkii fi dhibba qaban akka paartii Amaaraa Naashinaal Muuvimentii fi Amaaraa Federaawii Niqnaaqee fi dhimmoota deeggartoota isaanii warra magaalaa Nageellee keessa jiraatanuu fi sablammoota biraa warra afaan Oromoo beekne kahaa Oromoo beekan walitti qabanii akka uummanni dhugumaan waraana bilisummaa Oromoo balaaleffatee fakkeessu malee sunimaa dhugaama. Hiriira irratti alaabaan qabatamee dhiyaate alaabaa Gimboo Sabattii fi alaabaa Minilik ta'utti keessaan kanneen ammallee qindeessoon hiriirsanii olaantummaa namni qindeesse Oromoot Buchee Jaanaan immoo shira Kamal Galchuu harka keessaa qaba. Nama biraa deeggartoonni akka paartii Gimboo Sabattii Amaaraa Federaawii Niqnaaqee dabalatee ammallee uummata humnaan suuqii tursiisanii deemee hiriira baay'inanii humni waraanaa uummata xiqqeessee mana isaanii irraa oofee karaa irraa namatti dabalee yeroo uummanni sagalee dhageessu dhabeetti xiqqeessanii akka dhageessan gochaa ture. Keessattuu barreeffamni dhaadannoo irratti barreeffame shaneen ergamtuu wayyaanee jedhu barreeffama qubee afaan Oromoo uumnee fi qubee afaan Oromoo bakka hin buune barreessanii ture. Uumaan mul'isaa uummata Oromoo ta'ee qaama biraatii akka barreeffame mul'isa. Dhaadannoo hiriiraa hojii kalleecha qabsoo uummata Oromooti fi ila Oromoo waan ta'eef ijji Oromoo waan ta'eef jabeeffannaa deeggaraa kan jiru kanaaf wanni beekamu qabu uummata ijjiirra hirmaate kaabinootaa fi maatii kaabinootaa yoo ta'e malee uummanni Oromoo qulqulluu qeerroo Oromoo namni ofii jiru fakkii naannoo san ture jalqabaa dhumaatti haala isaa itti qopheessanii caqasaa ture namoota dhaadannoo jedhan maarallaaqa ramadanii fi akka fakkeessanii shirata ta'e malee uummanni qulqulluu uummanni Oromoo naannoo sana keessa jiru Booraan dabalatee Oromoo qulqulluun keessa jiru qeerroonis sana keessa argan qabu. Yeroo kun hundumtuu ta'u maal jedhaa jira Oromoon magaalaa Nageellee Booranaaf naannoo sana? Magaalaan sun waraanaatti waan to'atamee jiruu fi qeerroon sagalee tokko kennuu hin dandeenye. Uummanni garuu keessatti gochi sun gochi akka hin taane bakka bu'ee ibsatu jira. Kuma dubbachuuf uummata humnaan itti dabalanii jedhi jedhanii malee uummanni baay'een qeerroonis itti dabalame harka nama hin jennetu caalaa baay'ataa ture. Qeerroo fi uummanni Oromoo dhufmaan haqa isaanaan bonus waraana isaa waraana Oromoo waliin jira. Tooftaa halee cabsanii deebi'anii uummata cabsuutiin gowwummaa jaala. Asiin dura mootummaan kun umurii aangoo fi dheereffachiisaaf jecha akka inni shira garaagaraa xaxaa ture hin beekamu. Har'as shira gosa fedhee yoo ta'e uummanni keenya dammaqaadha. Addee qeerroon jirutti uummanni keenya har'aa nama dhiisi seeqanillee gowwa. Tole egaa ulfaadhuu kabiraan torbee darbeerraa kaasee godina Gujii Bahaa fi Lixaa akkasumas godina Booranaa keessaa qeerroof qarreen Oromoo akkasumas beekaan Oromoodhaa hojjettoonni mootummaa osoo nafin akka isaan qabamanii gara kaan bixoolleetti guuramaa turantu dhaga'ama. Isa kanas nu kaasiitii haala waliigalaa amma jiru kanarratti ammoo Oromoof dhaamsa yoo qabaatte dhaammadhu kaarraa armarratti obbaafna. Amma haala keessatti manni ennaa baajjaarraa bakka jiru manni isaa gubataa jira. Tollee namaa jira, meeshaa namaa, qawwee namaa manarra yaa'an
waraanaa namarraa jiranii fakkeenyaaf akkuma har'a magaalaa Bulee Horaatti Qarcaa fi magaalaa Suroo uummata humnaan yookiin mana bunaa fi xollaa deemsa jechuun har'atti hiriira baaseera. Magaalaa Bulee Horaa fi Qarcaa keessatti moo? Har'a hojii fixaa magaalaa Bulee Horaa Qarcaa fi magaalaa Surootti uummata humnaan balaaleffataa kan ta'uudhaan xollaa itti oolanii akka uummanni balaaleffatu qaama saba biraa achi keessa qindeessanii uummata jiraataa naannoo sanii ammoo humnaan dabalaniira uummata irraa yaa'u. Uummanni Oromoo wanni inni beekuu qabu qaama waggaa 27 uummata keenya ijjeesaa hidhaa daraaraa qabsoo uummata Oromoo duubatti ibsee cunqursaa waggaa tokkos uummata Oromoo osoo hin qabsaa'in har'a uummanni Oromoo qeerroo fi qarreen uummata guutuu lubbuusaa dhangalaasee dhaabata bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa isaa jijjiiree yeroo inni bilisummaa isaa afaan dhiyeessuu kanatti diinni sobee ODP OPDO qabsoo uummata Oromoo baabura Finfinneetti eebbee seenuun qabsaa ifa keessee qabsaa'ota duubatti qabsoo kana keessa uummata baasuuf goonee dhaabbatee uummata keenya har'a taanaan bor waraana waggaa hiriiree jijjiirama Itoophiyaa biyya kanaa keessatti bakka qaamni shan biyya kana keessatti waraanaa qabatee dhaabatutti hojii wabii adooltuun waan gogoota waan menneef waraana isaa jabeessee waliin akka deemka. Egaan dhaggeeffattoota keenya hiriirri tibbanaa obbo balaaleffatuun mootummaa kunuunfataa Impaayera Itoophiyaa Koloneel Abiyyi faarsuun konyaa Gujii ba'aa magaalaa Nageellee Booranaa akkasumas konyaa Gujii lixaa magaalaa Bulee Horaa fi kanneen biraa keessatti geggeeffamaa jira jechuun awweenfamaa ture. Akkuma Oromticha magaalaa Nageellee irraa dhageessan kana hiriirri sun kan sabaaf sablammoota akkasumas ergamtoota mootummaa kunuunfataa Impaayera Itoophiyaa Koloneel Abiyyi of keessatti hammate akka ta'eef Oromoonni kibba Oromiyaa keessa jiran akkuma kaleessaa arras wooboo fi abaa waliin akka jiran boris immoo wooboo waliin walabummaa Oromiyaa bilisummaa Oromoo fi mootummaa birmaduu Oromoof Oromiyaa dhaabbatuudhaaf akka qabsaan sanaafis ejjennuuf murannoo dhaabbataa akka qabanidha kan Oromtichi konyaa Gujii ba'aa magaalaa Nageellee Booranaadha. Nutti kun sagantaa keenya guyyaa irraa immoo osoo hin obbaafne duguuggaan sanyiin qindaawaan kibbaa fi lixa Oromiyaa keessatti loltoota lafoo fi summii xiyyaara kunuunfataa Impaayera Itoophiyaan samiirra gaditti firfamuun obbaafamaa ture irras akkuma obbaafametti itti fufee jira. Duguuggaan sanyii kun yeroo ammaatti immoo giddugala Oromiyaadhaa Hona Amboo Gincii fi kanneen biroo keessattis kan babal'atee jiru ta'uusaa odeeffannoo qabatamaa maddeen keenya giddugala Oromiyaa irraa arganneen beekuun danda'ameera. Kun kanaan osoo jiruu barattoonni Oromoo Yuunivarsiitiilee Impaayera Itoophiyaa garaagaraa keessatti baratan akka malee miidhamaa jiraachuu sagantaa keenya darbe keessatti barataa Oromoo Yuunivarsiitii Amboo tokko dubbifnee akkuma gurra isin buufne warraaqsi barattoota Oromoon wooboo adamsuun hadhaabbatu mirgi iree murteeffannaa uummata Oromoo akka kabajamu jedhus bifa garaagaraan barattoota Oromoo Yuunivarsiitiilee Impaayera Itoophiyaa garaagaraa keessa jiranii fi qeerroo bilisummaa Oromoonis kan geggeeffamaa jiru ta'uusaa odeeffannoo qabna. Dhimma miidhama barattoota Oromoo irratti raawwataa jiruu fi warraaqsa bifa haaraan jabaatee itti fufee jiru ilaalchifne sagantaa keenya ittaanu keessatti odeeffannoo qabatamaa Oromoota giddugala Oromiyaa Hona Gincii magaalaa Amboof bakkoota warraaqsi kun jabaatee itti fufee jiru keessaa odeeffannee kan isin biraan geenyu ta'uu gamanumaan gurra isin buusaa wallee warraaqsaa itti aanu kana isin afeeruun kan nagaa isinitti dhaammatoona xiiqii dhugaasaaf gulaalaa suur sagalee Mo'aabuu Baatii uumaan nama borii ni tolchinna. Sayyoo lallabee yeroo bamoo beekamee laata yaman guddoonatti yeroo bamoo beekamee laata yeroo bamoo akkamii yeroo bamoo beekamee laata yeroo bamoo beekamee laata.
baako bakakkaan bookkisee naan galee baako urrii wal harkisee naan galee baako waatu jira firako saamir galaalee naan galee baako awwaana wallaalee naan galee baako bakakkaan bookkisee naan galee baako urrii wal harkisee naan galee baako waatu jira firako. Anaara fiitirra jiru kaka'u jennaan dammaqee yoo nan ba'ee gadi ilaalu karran cufee bule saaqee gubbaa duumeechi dukkana jalaa kurriitu halkaana dinqaa hangaasuutu ifa loon abbaa korroba suufa yeroo roobnaan baari kunkuufa yeroo roobnaan baari kunkuufa saanama roobnaan baari kunkuufa kinkumkuma roobnaan baari kunkuufa malkaamuune roobnaan baari kunkuufa godiyyanne roobnaan baari kunkuufa loon abbaa korroba suufa yeroo roobnaan baari kunkuufa. Barakari parengada imbubesa Harana modu mechae dedemesa Dulfatera rae Mandiha isa mali wanesa Latina timi Rayura gabeta Hiroba mone kamilata Hiroba mone kamilata Mamandiha chargane Hiroba mone kamilata Umandabdin kutanne Hiroba mone kamilata Dulfate nagarta Hiroba mone kamilata Yaman gudda umaljetta Hiroba mone kamilata Hiroba mone kamilata Hiroba mone kamilata. Baako Roko mangalche maljeta baako Yambora nebise maljeta baako Umichas debise maljeta baako Watu jira firako Kabir kabalche maljeta baako Roko mangalche maljeta baako Yambora nebise maljeta baako Just there is a man, just a buckle. What to jira?